Ati dhukkubbii marsaa laguu nurraa yaasu akkasuma mootu dhukkubbii nurraa hir'isu hedduu qabadhee isiniif dhufee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuune warroon amantii biraa qabdan jirra jirtu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya dhugaatii adda ta'e isaa dhugaa ta'e isinii qabadhee dhufa inshaallahu ta'ala. Akkuma beekamu jechuu subscribe gochuun akkasuma namoonni viidiyoo koo ilaaltan like godha, warri share godhuu dandeettan share godha, kallattimaan gara dawaa kennaa yookiin qorichaa deemnu. Akkuma beekamu asitti kan agartan kun qorunfudii fi abishiidha. Abishiin gaheen isii faayidaa guddaa qabdi. Qaama keenya laaffisuu akkasuma mootuyyuu qaama keenya miidhagsuu kan nu gargaartudha. Qorunfudiilleen akkasuma jechuudha. Hormaata keenya yookiin gadaamessaa keenya qulqulleessuus tahee hafuura badaa nurraa balleessuuf nu gargaarti. Jalqaba irratti qorichi keenya yookiin dhugaatiin keenya kan nu qopheeffannu qorunfudii fi abishiidha. Faayidaa guddaa qaban qorunfudii fi abishiin waa'ee marsaa laguu yookiin dhukkubbii marsaa laguu nurraa jiisuuf jechuudha yookiin nurraa yaasuuf manka tokko abishii hin qopheeffannaa, qorunfudii firii 7 hin qopheeffannaa, booda sanii bishaan distittaa ta'u makarajittaa ta'u hin qopheeffannaa, bishaan sanitti manka abishii tokkoo fi akkasuma mootuyyuu qorunfudii walitti danfifna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan kana jechuudha yeroo kam dhuga kan jettaniif booda sanii aanan itti dabaltanii akka barbaadan abbaan barbaadan aanan wajjin dhuydanii abbaan barbaadan gogaa isillee dhuguun dandeettan jechuudha. Garuu qorunfudii fi abishiidha walitti danfiftan. Namoonni hedduu yoom dhugaa garaa qulla dhugaa maal jettan kuni qaama keessan ho'isuu fi akkasuma marsaa laguu isinirraa jiisuuf waan isin gargaaruuf yeroo isinii tole dhuguu dandeettanii haala kanallee gogaa jechuudha. Abishiif qorunfudii qofa bishaaniin walitti danfiftanii burcuqqoo tokko booda sanii yoo qabaattan daa'ima itti gootanii dhimbiibdanii dhuguu dandeettan jechuudha. Haaluma salphaa taheen ganama sakka hirribaa kaatanii dhuguu dandeettan akka qaamni keessan sirriitti isinii hojjetuu fi akkasuma qaama keessan kan kottoofate sababa marsaa laguu hormaata yookiin gadaamessaa keessan akka gadi dhiisu godhuu dandeettanii abbaan barbaadan ammoo aanan ho'istanii abishii saddaddanfistanii itti naquu dandeettanii isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaheen abishiin qabdu hormaata keenyas tahee akkasuma mootuyyuu hormoonii tabsiisuuf gahee guddaa waan qabduu fi abishiin qofti jechuu faayidaa addaa guddaa qabdi akkasuma qorunfudiillee faayidaa guddaa qabdi. Hundi keessanuyyuu haala salphaa taheen jechuudha manuma keessan keessa teettanii warroonni mana arabaa jirtan ammootuyyuu abishiin hin argamtuu hin jedhina. Bakki itti argamu mana qorsaa warri biyya arabaa jirtan axxaarraa bakka jedhamutti argama. Akkasuma mootuyyuu qorichoonni ani himu kun guutuun axxaarratti argama jechuudha. Itti aansuun kan dhiyeeffannu zinjibiila. Zinjibiilli akkuma beekamu jechuudha hormaata keenya yookiin gadaamessaa keenya qulqulleessuufis tahee akkasuma dhiiga marsaa laguu qulqulleessuuf faayidaa guddaa qaba. Zinjibiila dheedhis ta'u yookiin ammootuyyuu jiraa isaas bulleessitanii akkasuma ammootuyyuu asitti argitan kun zinjibiila bullaayaa daakkamaadha. Dirqama daakkamaa ta'uu hin qabu irra filatamaan jechuudha zinjibiila jiidhaadha. Jiidhaa yoo jedhu yookiin zinjibiila akkuma dhufeen kukkuttanii yookiin ammootuyyuu daqiiqaa 5 ibiddarra danfistanii booda sanii isallee dhugdanii jechuudha. Kanas garaa qullatti osoo hin tahini yeroo marsaa laguu isin dhufu kan fayyadamtanidha jechuudha. Yeroo inni garmalee isin dhukkubu yookiin ammoo isin dhufuuf guyyaa 2-3 yoo hafu dhugaatii filatamaa fi akkasuma ammootuyyuu dhugaatii fayya qabeessa. Itti aansuun asitti kan argitan kareef dabresuun dimbilaala kaasitti argaa jirtan ammootu baala dimbilaalaati. Dimbilaalli afaan arabiitiin kuzbaraa jedhama. Guutuu isaatiyyuu afaan arabiitiin nuu himi jaartanii warri mana biyya arabaa jirtan kuzbaraa kan arabni tasumayyuu taatee manaa hin dhabdu. Dimbilaala kana baala dimbilaala kanas tahee kuzbaraa yookiin ammootuyyuu dimbilaala gogas tahu burcuqqoon nayinee haaluma margitan kanaan jechuudha. Jiidhaa isaa warri argattan bishaan ho'aa itti nayixanii burcuqqoo daqiiqaa 7 hanga 10 jiddu galeessa ta'eef itti qadaaddanii akka shaayiitti itti haaba'u eedanii fayyadamuu dandeettanii. Na'anallee haaluma kanaan fayyadamuu hin dandeettanii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dimbilaallis gahee guddaa qaba jechuudha. Kanarratti dubartiin yeroo deettelee wantoota nama dubbadhe yookiin ammoo dubbataa jiru kana dubartiin teenna wagguu deette yeroo dahallee fayyadamtan hedduu kan isin gargaaruu fi keessattuu abishii fi akkasuma qarafaan aanan wajjin hedduu qaama keenya kan bareechisanii fi garmalee dhiiga xurii ta'e kan nu keessaa qulqulleessan isiniin jechuu barbaade. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii jechuudha wantoota kanneen dhuydanii guyyaa 2-3 osoo hin tahin ji'ootan hormooniin keessan kan isinii sirraa asitti akkuma argitan qarafaadha. Qarafaa namni hin beeyne hin jiru mana arabaa keessa hin jiru warri jettan girfaa jedhanii bitanii innis axxaarraa bitama girfaa jettanii an wantoota hundaa yoo isinii fidu suuraa wajjin isinii
kan fiduudha akkana callisee afaan loqonni dhugaadha oromoon loqoda hedduu qabdi kutaalee 11 keessatti loqoda hedduu waan dubbattuuf jecha loqonni garagara ta'uu hin mala garuu namoonni footoo yookiin suuraa kana argitan beekuun isinirra dirqama jechuudha maqaa isaa loqoda naannoo keessaniitiin beekuu qabdanii akkasuma mootu yoo barbaadan wantoota barsiisu kan afaan arabiitiin irra jechuun kanaaf galuudha akkuma beekamu jechuudha numartuu biyya keenya osoo homaa hin beekin biyya waan baaneef jecha asitti argitan qarafaadha qaraficha kanallee daakkama isas tahee jira isas tahee tumtanii jechuu dhiitanii ibidda irratti danfiftan jechuu haaluma amma argitan kanaan hunda isaatu waan baay'ee nama dhibuu miti akkamiin fayyadama namoonni hedduu keessa warri nagaafatan jechuudha booda sanii qarafaa keessan bifuma shaayii kanaan dhimbiibdanii jechuudha haala salphaa ta'e waan nama dhibu takka illee hin qabu garaa keenya qulqulleessuuf qarafaan qaama keenya ho'isuuf dhukkuba hedduuf qoricha booda sanii aanan addatti ho'istanii yoo barbaadan aanan ho'aa itti gadi qiccan jechuudha homa takka nama dhibu karaa salphaan jechuudha mee karaa salphaan aanan sababni sirriitti isa wajjin danfisuu diddeef yookiin hin danfisinaa isiniin jedhee isin ajajuuf sababa faayidaan aananii akka isa keessaan dhumneef jechuu barbaadeeti itti aansee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beekamu ammas asitti kan qopheeffataa jirru waan addaati jechuudha wantoonni dhuynu kunniin guutuun isaa dabareedhaan kan hedduu nu fayyadanii fi akkasuma mootuyyuu qaama keenya ho'isuu hormoonii keenya akka kan kottoonfate kana akka hiikatu godhuuf kan nu gargaaranidha dhugaatiin hanga ammaatitti maqaa dha'aa jirru kun yoo isiniif danda'amee jedhe obboleeyyan kiyya guutuun keessanuyyuu osoo daa'ima jechuudha inshallah rabbi isin haa dandeessisu namoonni isiniif danda'ame daa'ima argattanii osoo daa'ima maankaa xiqqaa tokko itti godhattanii jechuu burcuqqoo tokko kanatti namoonni tokko ammootuyyuu jechuudha akkuma sitti argitan qarafaadha qarafaa ammallee maankaa tokko hin dhiyeeffattanii haala salphaa taheen jechuudha waan baay'ee nama dhibuu miti qaraficha kana kunoo haaluma salphaa taheen burcuqqootti daakama hin naytanii bishaan ho'aa itti naytanii booda sanii jechuudha haala salphaa taheen karaa barbaadanii dirqama aanan wajjin miti aanan qabaattu aanan wajjin dhugu buleetiti aanan dhabdu dirqama aanan wajjin dhugi siiniin jedhuani gogaa isaa jechuudha haala kanaan waliin dhooyite yoo barbaadde immoo daqiiqaa 5 fi jiraa yoo ta'e xiqqoo tumtee jechuudha cafcaf goote ibidda irratti danfiftee dhuguu dandeetta jechuudha yoo barbaadde immoo yoo haala salphaa taheen aananii ho'aa fiddee itti dabalachuu dandeetta jechuudha akkama isaa yoo ta'e yoo xiqqoo jiraata ibidda irra danfiftee aanan gubbaan itti gannayita jechuudha kunniin hundi isaatu karaa kanaan garaa qulla dhugumu nyaadhee ka'ee dhugumu ayyi waqti yeroo si barbaachisetti jechuu yeroo si na barbaachisa jettetti yoo si danda'ame marsaa laguu yeroo sirra jirutti guyyatti al 3 dhuguu qabda burcuqqoo 3 jechuudha walit dhaabdee osoo hin tahin yeroo si danda'ametti kanaafi wantoonni dhugamu guutuun iyyuu haaluma kanaan kan dhugamu wanni akka hirdii wantoota fayyaa biraatiif barsiisanillee wanni danfu yansuun uumamni jechuudha akkuma argitan asitti maashaallah yansuun iyyuu kan amma qabadhee dhufe yansuunni hormoonii kenna sirritti jechuudha kunuunsuuf akkasuma mootuyyuu hormaata kenna garmalee jabeessuu fi akkasuma immoo gadaamessaa kenna akka insigigaannes tahee akkasuma mootuyyuu rakkoolee garaagaraatiin akka hin saaxilamne akkasuma mootuyyuu faangasis tahee infekshinii garaagaraa irraa kan nu balaaluu fi sammales jechuudha yeroo dayaa kan ajajamuu fi yeroo ulfallee dayaa kan ajajamuudha akkuma argitan yansuunallee haaluma saniin bishaan ho'istanii jechuudha baay'ee waan nama dhibuu miti ani garuu ijoolleen teenna baay'ee karaa kamiin fayyadamna jedhanii yoo nagaafatan hanna dinqasiniin jedhan of kolchaasiniin jedha asumaanuyyuu hunda isaatu jechuudha dhugaatii waan barsiisu guutuu maankaa hagam 3 moo 2 itti godha jettan maankaa tokko qofa jechuudha burcuqqoo tokko akkuma mana keessan keessatti shaayii danfifattan amma yansuun akkasitti hojjetamaa jiru kun shaayii akkuma mana keessan keessatti danfifattan shaayii waan beeytaniif jecha haaluma shaayii sanii burcuqqoo tokkoof shaayii hagamtu ta'a burcuqqoo tokkoof sukkaara hagamtu ta'a asirratti kan asinitti himu ani waa'ee miidhaginaa yookiin ammoo bareedina shamarranii irraa waan yeroo hedduu dubbadhuuf jecha sukkaarri bareedina keenya kan balleessuu fi akkasuma hormaata keenya yookiin maatsanii keenya akkasuma ammoo namoonni afaan hedduun beekaka gadaamessaa keenya akka laafuu fi akkasuma ammoo akka garmalee qaamni keenyallee bal'atu kan godhuudha itti aansuun yansuuna boodatti aansinee cinqaa yookiin ammoo dhiphinna yaaddoo irraa fagaachuun dirqama isiniin jedha obboleeyyan kiyya guutuun keessanuyyuu hedduu dhiphinna irraa fagaadha itti aansuun jechuudha bishaan baay'istanii dhuguu qabdan yeroo makamuyyuu jechuudha bishaan sirritti dhuguun isin irratti dirqama hundi keessanuyyuu yeroo marsaa laguun ta'in booda sanii hirriba gahaa ta'e rafaa yoomiyyuu jechuudha hirriba sa'a 7 hanga 8 yoo xiqqaate sa'a 6 gadi hirrafinaa isiniin jedha turtii gaariidha fayyaa faaya oromootiin guutuu hanga walitti deebinutti subscribe like share godhaa nagahatti horaa bulaa